Akka mooltan daawwattoota keenya kun miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Qophiin keenya kar'aa amma jalqabaa haga xumura qophii keenyaa akka nu waliin turtaniin affeerraa kenna. Miidiyaan kunillee akka guddatee akka sagantaan keenya isin dhaqqabuuf hawwadhaa jaaladhaa walii dabarsaa isiniin jedha. Qophii keenya kar'aatiin akkuma mata duree kanarratti argitan wanni irratti haasofnu sarbama mirga dhala namaa Oromiyaa keessatti ka jedhu ta'a. Qophii kanalleef keessummaan tokko ana waliin argama. Innillee obbo Leenjisoo Horoo jedhama. Odoo keessummaa kennan dhiyeessine dura mee mirgi ilma namaa kun maal jechaadha? Yoom mirgi ilma namaa kun akka kabajamu itti walii galame ka jedhu kalaalluta. Lola addunyaa lammataatiin booda mootummoonni gamtooman walgaaniitiin badiin yookiin gaaga'amni lola addunyaa lammaffaa ta'e sun ilma namaati irratti akka raawwatamne daangaa itti godhuuf jecha mirga dhala namaa ka jedhu labsii dabarsanii irratti walii galan. Labsiin kun kalabsame muddee 10 bara 1948 yoo ta'u mootummoonni addunyaarra jiran marruuyyuu labsii mirga dhala namaa kana hujirra oolchuuf waadaa seenanii jiru. Biyya isaanii keessatti illee seera kanaan waliin faallessine baafatuun mirgi ilma namaa kun akka kabajamu dirqama qaba. Kanaaf mee mirgi dhala namaa kun ka muddee 10 bara 1948 mootummoonni gamtaan dabarsan maal jedhaa waliin haa dhageeffannu. The declaration consists of a preamble and 30 articles, with Article 1 powerfully proclaiming that all human beings are born free and equal in dignity and rights. No discrimination, right to life, liberty and security, no slavery, no torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, equal protection of the law, no arbitrary arrest, detention or exile, fair and public hearing, no arbitrary interference with privacy, right to freedom of movement, right to seek and enjoy asylum, right to a nationality, right to marry and to found a family, right to property, freedom of thought, conscience and religion, freedom of opinion and expression, freedom of peaceful assembly and association, right to take part in government, right to work, right to rest and leisure, right to food, clothing, housing, medical care and social services, right to education, right to participate in cultural life. These human rights are not country-specific. They are not a reward for good behavior or particular to a certain era or social group. They are the rights of people of every color, from every race and ethnic group, whether or not they have disabilities, citizens or migrants, no matter their sex, their class, their caste, their creed, their age, or sexual orientation. Daawwattoota keenya akkuma dhageeffattan kun labsii mirga dhala namaa ka afaan Ingilizitiin dubbifame. Warra afaan Ingilizii hin beeyneef haga danda'etti isinii jijjiiree mataa keessaa afaan Oromootiin isinii himaa obsaan na dhageeffadha. Labsiin mirga dhala namaa seensa yookiin mata duree keewwata 30 qaba. Keewwanni tokko ilmi namaa marruu bilisaan dhalatan mirgaa fi kabajaa yookiin ulfina walqixa qabu.
loogii yookiin holaan hin jiraatu. Mirgi jireenyaa, bilisummaa fi nageenyaa namni marruu qaba jecha. Gabrummaan hin jiraatu. Warra dhaloota ammaa gabrummaan maal akka ta'e hin beekne bara duraanii sanitti ilma namaa qabaniitiin gurguran jecha akka horiitti gabaa baasanii gurguranii dalaysiifatu tokko mindaa malee. Kanaaf labsiin mirga dhala namaa kun gabrummaan hin jiraatu ka jedheef ilmi namaa hin bitamuu hin gurguramu jecha. Nama dararuun torture yookiin adabbiin gara jabeenna fi namummaa salphisu hin jiraatu. Seeraan namni marruu ija takkaan laalamuu qabu. Akkanumaan nama hidhuu fi mana hidhaa tursiisuun yookiin biyyaa ari'uun hin jiraatu. Mana murtii walabaa fi haqaatiin ifatti dubbiin namaa laalamuu qaba. Waan dhuunfaa namaa keessa galuun hin jiraatu. Mana namaa seenuu, xalayaa namni walitti katabu laalu, telefoona namni walittiin haasa'u dhageeffachuun waan akkana fakkaate dhooggadha jechaadha. Labsii mirga dhalaa namaa kana keessatti. Mirgi bilisummaan bakka tokko gara biraa deemuu hin danda'amu. Bilisummaan namni bakka fedhe deemuu danda'a jecha mirga san qaba. Mirga koola galtummaa qabaachuu danda'a namni. Mirga lammummaa qabaachuun mirga dhala namaati. Bilisummaan yaaduu fi amantii barbaadanitti amanuun mirga dhala namaati. Qabeenya horachuulleen mirga dhala namaati. Mirga fuudha fi heerumaa fi maatii godhachuulleen mirga dhala namaa kana keessan labsame. Yaada qaban ibsachuulleen mirga dhala namaati. Mirga karaa nagaatiin walitti qabamuu fi abbaa barbaadan wajjin gurmaa'uun kunillee mirga dhala namaa keessatti kaayameera. Mootummaa keessaa qooda fudhachuulleen mirga dhala namaati. Hojjechuu danda'ulleen mirga dhala namaati. Boqachuu fi bashannanulleen mirga dhala namaati. Nyaata argachuu, mana qabaachuu, yaala fayyaa fi tajaajila hawaasummaa argachuulleen mirga dhala namaati. Mirga nyaataa, mana qabaachuu, yaala fayyaa fi tajaajila hawaasaa argachuun mirga dhala namaati. Barumsa argachuulleen mirga nama dhalaati. Kana keessa gabaabamatti labsiin bara 1948 muddee 10 mootummoonni gamtaan baasan waan akkanaa of keessaa qaba. Kanaaf har'a keessummaa kiyya obbo Leenjisoo waliin mirgi namaa kenname kun biyya keenya keessatti akkamitti kabajamaa jira? Kabajamaa jira moo hin jiru ka jedhu laalla jechaadha. Obbo Leenjisoo baga nagayaan gara miidiyaa walabummaa Oromiyaa dhufte. Galatoon baay'een atillee galata guddaa qabdu asirran affeeruu keetiif. Hayyeeka akkuma reef dhageette sanitti labsii mirga dhala namaa muddee 10 bara 1948 mootummoonni gamtaan dabarsan. Haa ta'u malee mirgi kun yoo cabu argina. Mootummoonni baay'een mirga dhala namaa kana yoo cabsan argina. Kuni maaliif ta'a? Mootummoota akkamtu mirga ilma namaa kana cabsa? Maaliif cabsu? Mee kanarratti wanni yaadni ati qabdu maali? Galatoomi baay'aan yaada kana dhiyeessuu keetiif mirgi dhala namaa cabuun isaa waan haarayaa miti.
yeroo dheeraa turaa dhufee ittuma caalaa ittuma dabalaa dhufe malee bara durii bara nugusoota illee mirgi namaadha cabaatuma ture. Booda illee naannomaan akkuma sirni jijjiiramaa gara nugusaa gara diktaatoraa jijjiiramaa dhufe sirni cabaatuma dhufe. Kan cabuuf aangoo of cabsu jechuun warri aangoo irra jiru aangoo ofii turfachuuf ittiin dheereffachuuf aangoo namaa cabsu jechuudha. Kanaaf faallessuu mirga namaa cabsuuf faallessuun aangoo turfatu irraa dhalata jechuudha. Waan gara biraan qabu kanuma jechuudha. Ayyeeka aangorra turuuf aangoo ofii san eeysifachuuf mirga ilma namaa kana qaqqabanii mirga ilma namaa kana cabsan jette. Biyya keenyatti yoo ka deebinu taate biyyi keenyallee wannoo labsii kana fudhatteetiin labsii kana mirga ilma namaa kana hin kabaja jetteetiin mallatteessitee jirti. Kanaaf akka arginutti mee ka bara nugusootaa ka sanaa dhiifnu haguma Abiy dhufe kana mirgi ilma namaa Oromiyaa keessatti akkamitti laalama? Kabajamaa jira moo cabaa jira? Keessattuu yoo akka namoonni baay'een dubbataniitiin jedhan akkuma atillee ammareef jetteetiin jette mootummoota diktaatara ta'antu waan kana argitee aangorra turuudhaaf mirga ilma namaa cabsan. Ka biraa immoo argitee bakka lolli jirutti bakka nageenyi hin jirretti wanni akkanaata. Kanaaf biyya keenya keessatti lolaatu deemaa jira. Adda bilisummaa Oromoo waboo waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduu lolli akka deemaa jiru kan namni marruu quba qabu. Akkasumas mootummaan kunillee immoo mootummaa aangoo ofii tursiifachuuf mootummaa diktaatara nama tokkoo ta'aa jira. Kanaaf mee wanni haga Abiy mootummaarra dhufeetiin jedhe Oromiyaa keessatti ta'an mee haalaallu takka takkaan mirga ilma namaa ka cabe kana. Galatoome. Wanti kun Abiy as dhufnu malee walirraa yakkinni saba irratti yakka hojjechuun mirga namaa cabsuun walirraa dhaalaa dhufe murni kun. Yoo akkuma beekamu Haile Sillaasee illee Mangistuu dhaalee kan Haile Sillaasee caalu cabsee Mangistuu ka caalu wayyaanee cabsee wayyaanee caalee ammoo kun wayyaanee caaluudha jechuudha. Kadhaa ammoo ka diruu caala Oromoon akka addaatitti seenaa isaa keessa akka addaa ta'e hin beeku. Asiin dura maqaa Amaarota wayii gara biraa Oromoo koloneeffate godhaa ture. Adda maqaa Oromoo qabattee maqaa Oromootiin Oromoo irratti duulli kana jenne seenaa isaa keessatti hin dhaganne itti duulamaara jechuudha. Duulli kun maaliif dhalate hoo jenne amma diktaatiroota jenne diktaatoroonni kun bifa jijjiirataa dhufeera beektaa adin beekuun kan nurra jiru. Tokkoo miti. Akkuma waan nugusituu kan nugusa irraa yoo ta'u nugumni aangoo argadhe waaqarraa jedhaa namni isaan gaafatee danda'u hin jiru ture seenaa isaa keessa. Namni isaan hin gaafatu aangoon waaqarraa kennameef akka irraa waaqa gaafattee hin dandeettu akkas ture. Haa ta'u malee gaafa Haile Sillaasee irraa ka'u hawaasni kennu sun dhufee abbaa humnaatti dhufe. Abbaa humnaa sanii aangoonni durii amma kan dhufan kun keessattuu addunyaa keessattuu jaarraa 20ffaa irraa keessa jalqabe aangoon diktaatirii kun guddataa dhufe. Maaliif jaarraa 20ffaa keessa Afrikaan kolonii dhalataa dhufte barri kolonii irraa dhufe kun diktaatoroota dhalee waraanaa irraa dhufee sibiilaa diktaatoroota ta'an jechuudha. Diktaatoroonni suniif kadhaa garagara akka hubatuun kan nurra jiru Oromoodhaan. Maaliif wanti hubatuun nu adhallee Oromoon kaasa diktaatora akka duriititti haasa. Kadhaa bifa jijjiiratu isaa kana wallaalee isa faarsa ka faarsu argitan. Diktaatorii faarsa Oromoo keessa kadhaa jira kana argita. Maaliif diktaatorri duriitiif kadhaa garaagarummaa isaanii maali kan jiru. Kan durii aangoo isaa tiffachuuf waan qabate humnaan qabatan tiffachuuf ifaaf ifatti saba fixe. Hin dhoffatu. Gabbayeetuma hinidha hirrarraasa. Aangoo qabate madheema saba maamee saba jidduutti akka sabni sodaatuuf gooni namni gara biraa akka isaan irraa fonqolchuu hin dandeenye akka fonqolchuuf itti yaadne sodaachisuuf aangoo irraa humnaa saba dura fitu jechuudha. Fakkeenyaa yoo fudhatte Haile Sillaasee irraa yoo asii yoo deebite maaliif seenaa irra namni yoo seenaa irra hin barre kadhaatiif garba addaan baafatee baaduu irra jira.
Haali Sillaasee yoo nama fidhu maal godha warra hin fannisaa ture. Yoo yaadattee jette akka amma jiraan Mangistuu Nuwaay obboleessa isaa garmaamee Nawaay. Hirarraase isaanii paabilikii saba jeneraal militarii baasee saba baasee mul'isaa rarraase. Maaliif akka kan dhufallee hulattaa sodaatuuf jechuudha. Oromoo keessa yoo dhumnu Maccaa Tuulamaa yoo dhumnu akka soba itti mudhanii Maccaa Tuulamaa cufuuf jecha Maammoo Mazamurii saba baasanii saba jidduun fannisan. Maaliif ta'a kun sodaachisuuf. Yuunivarsiitii yoo argate yuunivarsiitii keessa qawwee dhaqeet kubbizzabanyaa isaanii nama ture. Ijoollee fixe. Maaliif akka jiiluuf namni gochuuf akkasi dhufe. Ka Mangistuu hin beekne. Mangistuun karaa irratti ijoollee addunyaa kana keessa beekta lolaaf lolli lamaa yoo wal lole hin laakkamu humarraatti yamee hin laakkamu. Maaliif gamalachituu wal ajjeesa. Gamalachituu waan wal ajjeesuuf laakkamu. Nama nagaa yoo ati fixe hin laakkamu. Mangistuu nama addunyaa akka itti himamutti nama nagaa kawamaan goon fixee karaa irraa ijoollee daa'imman fixeen dubartiin fixe kawamaa keessa hin jirre gara 60,000 jira. Kan adii guyyaa adiin qawwee lafaa fixame gabbaa'eetiin odhossaa odoon qabne akka namni sodaatuuf godhu jechuudha. Kunniin kan durii jechuudha. Wayyaanee amma achi yoo as dhuftu jijjiiramaa fi ka duriitiin haaromni dhufu haaruu jecha dhufte. Maa yoo bara amma globalization dhalate. Economic globalization jiru yookiin information globalization isaa fi moofaa jidduu dhalatee lachuu hojjetaa ture. Yoo yaadatamee jedhame fakkeenyaaf 2005 keessa waan isiin goote Finfinnee keessatti nama isii mo'ate hiriira ba'ee hin fixxee Wotariin Harariin keessatti akkasiin nama kenna hagam fixxee Loqee Sidaaman keessatti nama hagamii guyyaa adiin gabbaatee karaa irra fixxee nama bakkee hundattu. Kan durii amma jechuudha sodaachisuu kan sodaatee akka sochoone gootuuf gooti jechuudha kunniin. Sodaa nama akka sodaateen sochoone. Achiin booda immoo suutuma jedhaa dhuftee akka ammoo maaliif globalization kanaallee wal qabatuu fi paartii gara baraa akka jiraatu goote. Paartoon hin jira. Maqaan jira malee paartii isii mo'atu tokkochillee hin ture. Kaawwan hin caccabu. Garii hin argiteen buqqiftee akka adda bilisummaa Oromoo fa'a shorokkeessitu jettee dhaaboota gimboo sebeen garii yeroo gate. Takaafte ammoo bira dhiiftee amma fakkeenyaaf kaaf oofa nama tokkocha paartii ta'eeti paartamaa shakee. Kun maaliif addunyaa keessa kanatu kuuwwan warra qawwee lolu jechuuf. Amma achiin booda jara kan qabsoo hidhan dhume. Ijoollee 6,000 haga 7 ijoollee Oromoo dhumteen irraa darbatamte ta'ammaa tuni. Amma ta dhufte Abiyyiin fa'a dhufe Abiyyi fa'a fuul maalii dhufte globalization kan jiru keessa jirra isa keessa dhufte. Akka durii gabbaasii nama ajjeesanii hin danda'an. Nama ajjeesan. Amma tooftaan amma dhufe addunyaa keessattuu nama ajjeesanii gara gabbaatee karaa irratti haraa irratti akka namni of gootu. Dhossaan nama ajjeesu. Nama hidhuu mana hidhaatti ajjeesu baaftee ajjeesu dhattee lafa namni jiru ganda ajjeesu ganda fixuu. Dhattee nama lolaatuuf lola jira naannoo kan jettee mandara tumuu mandara namaa mana namaa gubuu horii saamuu kana dhalate maaliif sabni addunyaan hin argu kanaaf maaliif isaantu mootummaa gabbee nama fixaaruu argu hin fixaaruu argu ijaan argee hin danda'u itti ka'u maaliif globalization wanti adda taatee addunyaa waan wal geettuuf kana hin sodaatu. Amma argaa jirra amma fakkeenya Palestiinaa irratti waan Israa'el gootu arge taa'ee ilaala mana ofii taa'ee namni hundinuu arga. Amma addunyaa Palestiinaa waliin dhaabatee argita. Yarti kun yakkattu koortii irra itti murameen argita. Maaliif ijaan arga namni duriin argu. Dur oduu afaanii oduu sanuu namni odeessu jiru dur. Adda guyyaan argama. Adda ka Oromiyaa keessa saamamaaru isa godhamaaru Abiyyi ifa godhaartu mootummaan bilchiginnaan godhaa jiru. Oromoo akka sabaatti lafarraa dhabamsiisu. Jireenyi isaa akka sabaa jiraatu akka ikoonoomik jiraatu dabarsaa jirti adda. Jecha beektaa jennu Abrahaam Maslow kayaantu stages of work yookiin sadarkaa maal jedha human need kana lafa kaa gara 5 godhee lafa kanniin keessaa kan duraa jedha kan duraa namni tokko duraa kan duraatu akka soosaati akka sabaat akka nam tokko akka soosaati jiraatu kan duraa maal dhiyaana isa barbaachisa jedha
mana barbaachisa shelterii taa'ee barbaadu bishaan barbaachisa nyaata barbaachisaa jedhe. Adda Oromoo keessaa maal ta'an kanatu irraa kutamaara saba Oromoo. Akkam qotanne akka nyaanni godhamaaran. Human existii ka godhuu ittiin danda'u. The first human needin nama nyaatee bulu. Family nyaachisu. Adda nyaatee bulu. Humnaan qochiiftee irraa fudhatameetiin gurgura irraa fuudhanii ka gurgurtu mootummaa gabbuusanii horii xinnoo hambisanii horii namni beelaa dhumaaraadha. Kun maali? Jineenuma ilma namaa Oromoo dhabamsiisuuf kan godhamaaru jechuudha. Kun Oromoo keessatti biyya naannoo garaa ta'an hin jiru. Oromoo keessatti amma fakkeenyaaf Arsiin garbuu qamadii qotu. Waan garbaraa qotuu dhoogganiiti. Akka qamadii duwwaa qotu godhan waan yoo hin qotu godhan hin dhooggan. Fasiraasii sitti kennamu jiran. Yoo inni isa qotu gatii gabbuusanii gatii mootummaa alatti gurgurtu. Mootummaa sanii yoo gurgurtee jette gatii gabbuusee sirraa guutu. Yoo ati hin gurguru jette hidhaa si naqasii ajjeesa. Akkan godhani. Kaan yoo dhaqee mana kennuunaan ga'u taraa kee irraa dhaqanii guuratanii guuman. Lafa harka duwwaa si amini mootummaa faamilii akka dhumu godhaa jiran. Na hagamii dhumee. Waan gaarii kaaftee leenjisoo fedhii waan namni ittiin jiraatu ruuhin jiraachuuf jireennan jiraachuuf waan nama barbaachisu sadarkaa 5 namichi reef jette sun isa kana dhoowwatuudha mirga namaa cabsuun jette. Mirga dhala namaa keessaa mirgi tokko mirga nyaata argachuu mana qabaachuu kana ka mirga kenname labsiisan keessatti amma reef kaaftee amma fakkeenya farsiin qamadii qota qamadii san akka qamadii malee waan hin qabne waan biraa kan qonne godhaniitiin jechu kun beelessu jecha mirga nyaataa san akka namni waan nyaatu san hin arganne godhuun mirga dhala namaa san sarban jecha. Fakkeenyuma kanaan Harar keessatti illee rakkoo guddatu dhalate maaliif caatiidha namni jireenyi Harar keessatti namni caatii faa qota. Caatii qotan san irraa kaka'ee amma caatii isaan qotatanii midhaan ittiin bitatan san gurguratanii midhaan ittiin bitatan san akka isaan gurguruu hin dandeenye jalaa balleessaniitiin uummanni beelaa jira. Mee kana akkamitti ilaaluu qaba namni mirga nyaata dhogguu mirga mooreef mana argiteetiin bakka lolli jirutti lolatu jira sababaa saniin fakkeenyaaf Wallagga keessa bakka marattuu Arsii keessa Baale keessatti waraana bilisummaa Oromootu naannoo kana socho'a jedhuun uummata dararuun amma guyyaa har'aa kanaayyuu gabaasa OMN gabaase laaluun hin danda'ama. Akka jiilchaa fakkaatu akka lammata namni jiiletiin mataa waliin qabanneef jecha ummata akka lafaa fixaa jiran wannoo jedhan. Kanamee kanumaan bal'isiiti akkamitti laalta waan biyya keenya keessatti ta'aa jiru uummanni beekuu waan qabuuf. Kun ikkoo amma waggaa 6 guutuu kana wanti gireen kanuun goone godhaatti amma jedhu kun beektaa. Oromiyaa keessatti Oromoo keessa wanti akkanaa ta'e hin beeku asiin dura. Nu hunduu hin beekna. Ofiin bara Sillaasee lafa isaarra qoree qotata waan barbaade qotatee gabbara jala. Bara hundi illee haa ta'u malee wannoo qabaatu malee qotatee waan nyaatu haa ta'e hin gabbara malee ka akkanaa nama irraa fudhatame hin jiru. Akkuma amma ati jette Hararii caatii eenyu irraa fudhate? Mootummaa naannoo Oromiyaati. Nama ofiitiin irra godhanii irraa fudhatanii xinnoo qabu namni gurgurate waan nyaatu dadhabee akkuma daa'imni dubartiin karaarra yaa'aniitiin kadhatu. Ka godheen mootummaa kan Shimallis Abdiisaa waan godhe kana. Waan giraa himattee hin dandeettu. Amaaran na godhe Tireen na godhe jettan kan godhe maqaa Oromoo hidhatama himataa Oromoota sanatti Oromoo akkana godhaa. Ka Oromoo dhabamsiisaa. Namni tokko yoo nyaateen bulle yoo dhiyaana nyaan yoo mana hin qaban bishaan yoo dhunne bishaan yoo hin qabaanne eessa jedhu kunniin hin daame. Manuma haakimii yoo hin qabaanne yoo dhibame itti kunniin leffaan kan duraati be. Jireenya nama egzistaansii nama tokkoo kan jireenya nama tokkootiif soosaayitii tokkootiif saba tokkootiif kunniin barbaachisa. Ati yoo bishaan arganne ati yoo hamante yoo dhibamtee mana haakimii hin qabaadhattee ittiin hodhamtaate ati qottee yoo ka qotte kan ittiin fayyadamtaa akkasirraa fudhatamu taate yoo beela akkasii dhiiban taate ati hiyyummaa yoo dhumte du'aa achi faamiliin du'aa akka nam dhumaa jira jechuudha. Isa daananii amma horii namaa loowwan dhaqanii horii sangaan madhaanii qalatanii
dhaqee waraanni isaanii cabsee hojjeessee qalata horii isaa. Wanti namni harkaa qabu adda hin jiru. Fixaa jiru. Itti qophaa'aniitiin kana godhaa jiru. No, waan addunyaa gili kana keessa lammaffaa immoo kun kan duraati. Mana argatu bakkee nyaatu bishaan dhuguu aannan dhatu waan kanniini. Itti aanee security barbaada namni. Akkuma namichi haareerki isaa kaasanii nageenya barbaada. Nageenyi isaa kun nageenya isaan argan maal barbaada hin jira. Sabummaa isaa diigaa jiru. Asin dura haasofnee irraa waa'ee akkamii akka saboota Oromoo diigaara waa'ee tokkee kuyyuu itti ta'isanii gabbaaniitiin mootummaan gabbaa'ee labsa isin godhesa argine Oromoo akka Oromooti akka jiraanne caccabsuu sanitti dubbanneerra asin dura. Adda isumatu deemaa Oromoo itti murteeffataniiru. Oromoo qurxummiif Oromoo wal fakkeessanii haasan hin beeknan hundinuu. Sabni Oromoo bishaan akka bishaaniitti godhan bishaanii waliif godhan. Ijoollee loltu akka qurxummiitti ilaala. Qurxummii sen qabu bishaan gostu nu jira. Ijoollee kam dhufu saba fixuu nurra jira. Kun dhufanadha. Kun fixuu keessaa beelessuun dhufa. Kun qawween dhufa. Dirooniin tuma lafarra faannoo hidhachiisee ka fideen. Amaara waliin dhaqee Gondari Baardaadhi saayinii kodhe Shimallis Abdiisaatii miti. Dhufee wallagga galtuuni shawaatti gammadanii nama lafa haqqa isaanii adda gololataa jiru. Dhiyeennuma kana argita. Oromoo keessatti gara naannoo Jimmaa fi Guraageef naannoo san keessatti faannoon lolte gabbaatee nama fidde. Cidha nama cidha irra jiru. Eentu kun mootummaa atiituudha naannoo garaatti dhufee si ajjeesa. Isaantu qopheessee fide. Sabni Oromoo haala hamtuu keessa jiraadha. Oromoon kan kana rakkinni guddaan Oromoon keessa jiru jireenya uumaa namaa mirga namni gaaf dhalatu mirgaan dhalataa. Kan duraa mirgi namaa nyaatee jiraatee jiraatu. Kan daroo namaa akka sabaatti waliin jiraatu. Labseen mirga dhala namaa kun keewwata tokkoffaa keessatti namni maruu bilisaan dhalata. Namni argitee mirgaan dhalata bilisaan dhalata waan jetteef namni maruu bilisaan dhalata. Mirgi nama maraatu walqixa ka jedhu. Walqixxuma bilisummaan jiraachuun argitee bilisummaan dhalatee namni walqixa bilisummaa san dhoggaa jiran jecha amma Oromiyaa keessatti wanni ta'aatiin jiru. Mirga san irraa fudhataa jiran. Itti deebi yaada keetitti. Mirga kana mirga uumaan dhalatte wajjin beeku. Gaafa uumaan kas eenyuu si kennuu hin dandeessu irraa fudhatuu hin dandeenye gaafa dhalatte. Garuu haadha jarri kun mirga san sirri Oromoo irraa fudhatte. Isa irraa fudhataa dhumiisa itti murteessite. Murteessuu isaa tureera. Ajjecha Oromoo hadhaa miti tureera. Amma immoo biraa darbe ittuma fuufaara. Amma akka argite kunuma naannoo Hadaamaa waan godhaara. Warra durbee achi aannin kun baraati abdi illee buqqisee Sumaalee keessa meeleen jeso baga Hadaamaa kaafte kun waan haaraa amma guyyaa sadi dura harbaa darbe na fakkaate Julaay adoolessa 3tti waan ta'e kun mirga mana argachuu ka jedhu sallaala jecha. Mirga namni mana qabaachuu qaba. Nyaata qaba. Nyaata isa barbaachisaa mirga nyaatu. Mirga mana qabaatu qaba jedhaniiti labsame santu sarbame jechaadha. Mee waan dhiyooma tana Hadaamaa kaafte Hadaamatti ta'e gabaasa OMN gabaase viidiyoo namni OMN erge mee xiqqoo waliin haa laallu. Achisan booda yaada irratti kennatta. Kun ka amma argiteetiin jettu kun gaafas ummanni manni irraa diigame mirgi isaanii ka mana qabaachuu sun cabee sarbame hiriira
bayan. Hiriira baaniyoo viidiyoo kana keessatti dhagam u'uu jedhanii iyyanii diiggan nurraa haa dhaabatuu jedhaniitiin iyyataa jiran. Kun immoo mirga biraatillee cabsuu ta'a. Mirga argitee namni tokko karaa nagayaatiin hiriira nagaa bahu mirga kenname tokko. Freedom of assembly argiteen jira miti association waan ka jedhu san. Kana mee ammallee viidiyoo tokko haa laallu. Mana kana irraa diiganii namni hiriira bahe kana irratti dhukaasa godhaniitiin nama baay'eetu madaa'ee nama gara 5-6 du'e ka jedhamtu gabaasatu jira. Kanaaf mee manni irraa diigame san booda maal fakkaatu? Ardaan irraa diigame sun mee haa laallu. Kaleedhaan gadda kararra ture kun amma keessa seenanii waan takkan hambifne subhaanallah. Wallahi akkatti fala tokko malee ummata kuma meeqan lakkaawamu waan kana mangisti matu godhe fakkaata. Akkatti ummata rakkoo haganan jedhanne keessa jira wanni takka. Mogoroodha kun. Asii ka'ee akka boollotti gad dhaabatutti hunda diiganii dakkaa godhan. Osoo rabbiin taate harka namaatiin akkana godhamee baay'ee namatti dhagahama. Namni hedduu gubatee boo'ee kun kararratti yaasanii dhiira dubartiin marti akkatti kararratti yaate meeshaa yaafattee ka bakka takka hin qabne namni akkatti kararratti boo'aa jira. Kun karaa Adulaalaa Mogoroo kararraa yuumi barka kararraa inuun gaafatamu. Kun amma laala akkatti namni qorqoorromaa fi waan tokko faayidaan qabu manaa yoo ka miliyoona meeqatti shallagamu harka. Diiganii akkanatti kunoo namni hundi isaa akkatti boo'aa. Rabbi khayrii haa godhu akkanatti wallahi waan nama garaa nama nyaatu. Manni kun hundi isaa akkatti tartiibumaan akkuma kun ila laala mana gurguddatu asii diigan. Kun hundi kanaa dakka ta'a. Amma misaaf asii deemanii booda viidiyoo yoo waraabuun dhiisanii hedduu ijoollee biyya alaafaa jirtan ka mana kana asitti ijaarrattanii jettan. Kafayyaa rabbi isinii kenne rabbi umrii isinii haa dheeressu bakka higgaawitti haga danda'ameen bitachuu yaala. Waan sanii achii kuni homaa nama baay'ee nama sodaachisa. Wallaahi waan fakkaatu meeshaa lafatti. Dubartiin maantu nama eessa dhayti? Kararratti yaate waan hunda firaasha, firiijii katti falli ummata kanaa maal akka ta'u ilaalamuu qaba silaa osoo karatti yaasin. Waan ajaa'ibaa hedduu karaa nama nyaatu. Haga kaameraan dandeessanii fuune taane yeroo hin dhoogganilleedha. Yoo isa maana kana waraabaa jirra. Maal jettamee kana leenjisu? Mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhanii eetiin argiteetiin akkasitti ummanni akka mootummaa kana fudhatu mootummaa kana duran dhaabatinaa mootummaa kana bira dhaabadhaa jedhanii wannoo jedhan. Maal jetta kana yoo argitu? Kun beektaa seenaa ilma namaa keessatti seenaa faallaa sabaa ta'ee ilma seenaa namaa ilma uumaa nama sabaa keessatti sabni tokko mootummaan tokko saba isaa itti duulee saba isaa lafaa fitu fixa jedhu hin jiru akkana godhu hin jiru. Ka asiin durallee fakkeenyaaf yoo argitee jette jenoosaayidii wayii sanyii lafarratti guugaan karaa sanyii saboota gara biraa irratti yoo argitee Jaarmanii irra yoo argite Jaarmanii irratti kun saboota Juu waan garba isaanii ala godhan bakka hundattuu yoo argite kaantu kaandaa godhe Ruwaandaa yoo argite Hutuutu Tutsi irra godhe kuni ofirra godhe nama isaa maatii isaa qabeenya isaa lafarraa haqaara mootummaa jennee illee hin dandeenyu maaliif Oromoo mootummaa hin filanne sabaas mootummaa filatee miti ila Keeniyaa dheengadda gabbaatee waan dhiqof tokko waan nama gaddisiisu sunillee nu jalatti moomna poodaan nama ajjeesan namni 24 ajjeesanii amma irraa bu'i jedhee hiriira bahe namni gaazexaanoonni fudhanii kana kan dubbataaru jira ka gaafataaru jira tokkotti dubbatee hin danda'u jala keen kana jamni biltsiginnaa jala dubbatee danda'u hin jiru maaliif hinduu akka ati gaafannaa si ajjeesu kuni sanyii duwwaa nama maqaa Oromoo ofiin jaa mootummaa Oromoo jaa doonni mootummaa Oromoo ta'e dhiiga lammii Oromoo kan nyaatu daa'ima dubartii ulfan jenne ka lafarraa haqu ka karaa irra darban
Karaa darbatuun dhumima jechuu ajjeesuma jechuu be. Wanti garbaa hiikan garbaa hin jiru. Ati mana jireenyi namaa akkuma duraan jenne bakkee keessa bultee waan nyaatti waan geesse mana qabaatu sirra jira. Uuma kun gaam namni gaafdhaaleetti bosonan taa'u akka bineensaa ijaarsee ta'a. Isa san deettee be. Itti dhabdee akkuma hagamii lafa diidde kunoo lafa duwwaa hambisan. Namni kun hin dhumaan dhibdee hagamtu qaba. Roobaan, aduun, qorraan, dhukkubaan hagamtu dhumaan kana keessa. Ka dandamatu hin jiraatu. Ka naannoo baqatee ofirra qabaatee firri garbaa qabaatee deeme alatti dhumaa jechuun itti murteessa jechuun warri kun. Mootummaa Oromoo jenneen kun mootummaa Oromoo ta'uullee hin danda'u mootummaa isaa illee hin danda'u mitillee ta'uullee hin danda'u. Oromoo maaliif cadhisa malee gaafii hin jirtu. Dirree kaasee jaka ofirraa buqqisu akkuma Tigiree godhisan godhuura jira. Jara kana. Ka itti hojjetamu yakkiku Oromiyaa keessaa be. Naannoo gabraa akkana haalolli jiraatu malee fakkeenya biyya Amaaraatiin lola jira. Haalolli deewwannoo wallola saba irratti hojjanne. Mootummaan Amaaraa saba isaanii akkana hojjanne be. Ka Tigiree isaanii akkana hojjanne be. Kan Oromootitu kana Oromoof hin jedhee Oromoo irra hojjeta. Eenyu jarri kun Oromoon jaa maqaa Oromoo himatanii. Tokko amma beekuun nurra jira. Oromoon kana keessa saba hedduu jira. Waggaa 150 duuba asteetta babaree an Oromoo jedhee aangoo argatu maqaa jijjiirate hedduutu jira. Maqaa jijjiirate. Garii gama lama irraa dhalatee jira. Akkuma namichi eenyu Toomi Andersen Andersen Toomi tokko kitaaba baasee ture waa'ee kanaa. Warra akkana akka jiruun kale walirraa gararraa walmaati. Ka gararraa ta'u wal hin qabne nama. Ka nama fixa. Kun warra assimileeti warri jan kan maal jedhu assimileeti. Afaan Oromootiin. Maka. Maqaa ka walmaaki kana kun ka siyaasaa walmaaki kana ka siyaasaati. warra wal fakkaate jecha wal fakkaate aadaa wal fakkaate beeyta aadaa Amaarallee haa ta'u ka biraatiin haa ta'u wal fudhatee wal fakkaate jecha. Assimilation ka jettu kana irratti waan gaarii kaafte. Interview tokko ilaalaa ture kalee interview Andargaachoo Siggee interview godhaa tura waa'ee Amaarummaa waa'ee wannoon isaa biheeriin isaan jedhan kun maal akka ta'e gaafataa ture. Gaafateetiin wanni jedhuun maal jedhe beeyta biheer jecha kan akkamitti akka dhiiga Oromollee of keessaa qabaa jedhe waan fractionii wayii of keessaa qabaa jedhe gara abbaatiin. Akaakayyuun kiyya Oromoo gara ada'aa kana jedhe wannoo keessa tuulama keessa. Garuu akka inni itti jedhutti an Amaara jedhe. Amaarummaan maal jedhe? Aadaa Amaaraa namni fudhate. Namni aadaa Amaaraa fudhatee afaan Amaaraa dubbate sun biheerri isaa Amaara jedhe. Ka amma assimilation yookiin wal fakkaate ati jettu saniin argiteetiin inni wannoo san Amaara ta'ee dhiigan dhalatu odoon ta'in ka aadaa san fudhate. Afaan san fudhate. Aadaa sanitti argitee wal fakkeesse Amaara jedhe. Mucaan gaafatu iyyuu maal jedhe? Yoo akkas taate numarruu iyyuu Amaaraa jedhe hin beekta. So warra akkanaati jecha warra wal fakkaateetiin argitee aadaa saniif afaan san fudhatanii warra biraa Oromummaa san keessaa uf baasan jechuu kiyyaa fi meetti deebi'u. Dubbi amma ati kaasa kun dhugaan isii kanumaa beektaa. Warri absiraa jira olaantummaa barumsaan isaa ta'u karaa hedduun waa argaate guddisee ka argaate warra akkanaa kan ka isaa wajjin gonnoo qabu. Afaan isaanii aadaa isaanii qaamni qalbii isaanii qabu. Dhiigaan Oromoo ta'an malee kun ka walmaake kana. Haadha abbaa walmaake akkuma eenyu Toome namichi kun jedhee kitaaba guddaa barreessee kana warri akkanaa gara nyaattoo namaan qaban jedhe. Gara nyaattoo maan qaban saba kaanii hin fixu. Isa adda kan akkanaa kana Oromoo yani mootummaa Oromoo kan jedhan. So wanni akkanaa kun argitee dalagaan hin argamne amma Rwaandaa wannoo ta'e san argiteetiin genocide sanyii duguggaa sanitti namni waan san godhe gara tokkoon Tutsi irratti ka hojjate dhiiga Tutsii qabaami. Gara nyaattoo dhabee. Keeyoon aliidii godhaa ture hoogganaa ture warra nama fixusan maqaan isaa eenyu maqaan inni jalaa badee haati isaa Huttu abbaan isaa Tutsi
biyya abbaa isaatitti duule lafaa fichisiise isaa sana. Koone miti. Joseph Kony na fakkaata. No, Joseph Kony ka sanii miti ka biraati. Kuni Kawannoo hoogganaa ture jecha Interharmee. Hawwee wanda hawwee liidii kabaa ture nama fichisiisaa ture abbaan isaa tutsi haati isaa huttu nama lafaa hachisiise isa warra akkuma namichi eenyu Tom Gonyana heritage gama lachuu irraa mixed heritage ka qabu kana ni garaa nama laamne maaliif kaaniin guddate kana Oromoo adda kafa warra lafarraa haqaaru kana dhugaan jirtu ammoo si dhibu beektaa Oromoon dubbatuu dhabullee kana kadhaa keessa illee jiru warra akkanaati kan dubbanne Oromoon odoo dhumu waggaa 20 waggaa 6 kana guutuu Oromoon odoo Wallaggaa Shawaa jim eenyu Booranaa fi Gujitti dhumu guyyaa tokko gabbeen dubbanne Oromoo malee argitee beektaa lafa guutee miti du'aasfara kanallee warra akkanaatiin lafa guute addi guuteera Oromoo keessa. Isaan yoo akka sabni Oromoo dhufu jadhisaniiti. Gabbanii miidhaa irra bammanii jenneen saba addunyaa keessatti koo saba kakaasu illiitii be. Illiitii santuun illiitii kayyaan kun beektoota maali akka Oromootti jaamin. Warra jedhan kanatu addunyaa keessattuu Ameerikaa akka bulchu illiitii be. Miti illiitoota addunyaa keessatti saba isaati qaaba kaliidhi maaliif haiddi waan jiranii. Amantii keessa jira amantii haalijoon Profeesar Bizek hundumti noo wal qabatee ka Oromoo maa dubbatuu dadhabe. Maaliif sabni Oromoo dhumaa jira dubbatu kanneen irraa kaane ilaaluu danda'udha. Warri akkanaa wal maku kun akkuma amma jennu mixed heritage qaba abbaan gamanaa haati garaa gamanaa kun ammoo warra moggaafame siyaasaan ilaalchaan qolqambii warra akka isaanii ta'e hin dubbatu saba kaan hin dubbatan. Kanat Oromoo nyaataara dhalli Oromoo dhumaa ka jiru warra akkanaa kanatu cadhisee ilaala. Adda mee ilamee Amaaraan akkatti dubbattu mee miidiyaa isaanii gayyaa'anii eebeddamoo amma addunyaa qabaaru miti. Tigira akkasuma meeti ka Oromoo. Meeti Oromoo na dhabura. Mee leenjisuu tamaadaamaa ta'e tanarra haa turru namni amma manni irraa diigame kuni mana kana ijaaratuuf bara dheeraa dalaguutu irra jira. Baay'inni isaanii gariin isaanii immoo argiteetiin ijoollee dubartii kana fa'aa argitee biyya Arabaa erganii achitti mana maadaamii keessa fa'aa dalaganii akkuma gabrummaa ta'aniitiin argiteetiin waan xiqqaan dalaganii waan argatan san biyyatti erganiitiin warra mana ijaaratan. Mana kana ijaaratuuf argitee waggaa 10 fa'aa waggaa dheeraa nama dalage fa'aa. Alammata akkasitti dalaganii mana kana ijaaratu mana akka amma irraa diigame kana argachuuf yookiin immoo ijaaratuuf immoo carraan isaan qaban immoo baay'ee xiqqaata. Duniyaa argiteetiin akkuma reeffa waan irratti arginu sanii viidiyoon argine sanii firaashii malee waan maraa qorqorroo kan irraa diiganiitiin buldoozariin dhufanii irraa diiganii wannoo godhu uummata san karaa irratti facaasan jecha uummanni kun immoo kamaatii qabu ijoollee qabu dubartoota fa'a. Kun argitee uummata irratti yakka guddaa dalaguudha. Video tokko amma yoo si argisiisetiin jedhe dubartoota argiteetiin biyya Arabaatii galaniitiin karaa manni irraa diigameetiin argiteetiin karaarra taa'an tokko mee waliin haa laallu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya kabajamoo fi jaallatamoo har'a mudannoo addaa wayiitu na mudate osoo deemaa jiru agartanii obboleeyyan keessan kana asitti argee warra manni babbareedan kun irraa diigame warra agartaniitiin biyyoota Arabaa keessa namni biyya alaa teettanii agartan hin beeytan jedhee yaada kushiinaa Arabaa keessatti rakkataa oolanii rakkataa cinqamaa tuffatamaa manniin babbareedaa kana agartanii jaaratanii haalli jireenyaa gara gaggalaadhaa manni jalaa diigamnaan agartaniitiin garri goran takka maatiin agartanii itti galuuf akkamitti itti galan mee akkamu akki isaan dhibee wallaahi erga baatii meeqati kun kadhadhabbii qabu har'a moo boru deettii jedhan obboleettiin teenya tanatti aantutun isin tunillee agartanii ilmaa wajjiin akkatti rakkataa jiranii mee maal naan jettanii takkaa waan isin hin gaafatin isin gaafachuu barbaade waan biraati. Amma akkuma argitu ijoolleen dubartoonni lamaan suni
manni irraa diigame takka ulfa ji'a 7-8 jedha. Tuun illee haadha ijoolleeti jedha. Kun argitee akkuma reef jedheetiin jedhe warra argitee dalagataniitiin argitee mana ijaaratan kun immoo ka dheengadda ta'e odoo hin ta'in ji'a dura waan ta'eef argitee kunillee hadaamamatti manni diigaa tureera haga jalqabaniitiin jedhan. Kun argitee mirga ilma namaa san keessaa tuqaa lammataati irratti ka jedhu loogiin hin jiraatu ka jedhu loogii yookiin holaan hin jiraatu jecha. Warra manni irraa diigame kana yoo laalletiin jenne akka dhiyootan hiriira keessatti dubbataa jiran harki 90 nama Arsiiti jedhan. Manni irraa ka diigame kun yoo ka dhugaa ta'u taate kamara irraa diigu kun warra bulchiinsaa warra argiteetiin holaa godhaniitiin mana Arsii diiganii jedhan mana warra Tuulamaa fa'aa bira taranii jedhan yoo kun dhugaa ka ta'u taate loogii gochuun holaa gochuun argitee mirga ilma dhala namaa san cabsuudha fi kanaafi qabeenya isaanillee argitee qabeenyallee akkan horanne godhachuudha. Mirga tokko ka mirga dhala namaa keessaa ta'e namni tokko qabeenya horachuu danda'uudha. Kana mee kanarratti akka waa jettu barbaadeetti beekta odoo kana keessaan baane kama Adaamaa kana keessaan baane. Ila beekta Adaamaa kana anatti beekta hin beeka. Adaamaan haayiskuulii achitti bare. As eegalaa dursi ani durii amma maqaa jijjiirratee hin beeku. Haayiskuulii kiyyaan achitti fixe. Adaamaa amma karaa gara asallaa deemu sun akka jiru naannoo isaa guutuu dur bara Sillaaseetti kun beeku. Arsii kataa akka jiru guutuu kana. Amma nama irraa akka dhagaa irruutti dhagaa jirutti namoota naannoo buqqaasaa jiran deemaa kun Arsii kun Harar jedhan ari'aaran. Deemaa biyya dhuftanii jira. Kagana godhaaree Oromoo waliin buusuu godhaaranii beektaa. Akka waan Tuulamaa Oromoo gara biyyuu godhuuf Tuulamaatu bilchiginnaan kan hojjetaa jirti. Dhiyeennuma kana yoo yaaddanne jaa waggaan galii na fakkaata. Waggaa tokko Tuulamaa ta'a. Waggaa tokkoon ta'a na fakkaata. Arsii sikkoo maddu gayyaa'ee Tuulamaa maal akka yoo Arsii sikkoo maddu keessa jiraate. Gayyaa'anii nama tokko jedhanii murteeffan akka hundaa. Akka isaan jarri hojjetaa arganii gatta'anii akka walii galan. Walii lammaffaan tokko yaadni. Dhiyooma kana kuni. Jarattii waan hojjetaa jirtu arganii waliin buusuu barbaadu. Oromoof Oromoo waliin buusuu barbaadu. Keessattuu Maccaa fi Oromoo keessaa waliin Arsii fi haala waliin buusuu barbaadu. Guddinni Maccaa kan jiru Arsii keessa. Baalee fi Tuulama ka jiru. Tuulamni. Gabbanii tokkume guddaa walgeetti guddaa kana kan jennu. Kumaatamoota yaa'e namni wanna godhe. Maaliif kan argan? Ka kana godhaareen kiimallisiin fa'a. Waliyyoo Oromoo buusanii jiraanna kan jedhu qabu. Wali buusu Oromoo garaagarummaa uumuu kana barbaadan. Garuu kan akka waan sabaaf saba. Sabni beekkatee irratti garuu beekta. Kadha ta'aru kunillee deema naannoo galaa keemasii maal gootu jedhanii jaaruun akka maal gootu asii deemaa keessanii miti kun juujaan. Oromiyaan ta'e Oromooti. Bakka barbaade Oromoon naannoo kamii naannoo dhaqee jiraatu bakka danda biyya isaa saba isaa biyya isaa Oromooti. Naannoo tokko waan ati jetteef Amaarri argumentiin wanni Amaarri jettu namni tokko bakka tokko socho'ee Itoophiyaa keessatti jetti jarri bakka fedhe danda'eetiin argiteetiin qabeenya horachuu mirga qabaa jetti. Maaliif Oromoo keessa akka hin deemne Amaara dhooggan jechaaf kana jetti. Yoo Amaarru yookaan akkana jettu taate bakka tokko sochoone biyyi sun daangaan qabu biyyi sun biyya san keessatti bakka feenetti olii gad socho'ee namni tokko mirga qabeenya horachuu danda'a jettu. Oromiyaa keessatti Oromoon akkamitti mana ijaarratuu dadhaba biyya Oromoo keessatti maal godhaa jirti jarri kun jarri mootummaa ufiin jettu tun maal godhaa jirti. Ummanni buqqeessuun amma dhageeffadheera wanno Dajaneen godhe interview Dajaneen godhe holatu jiraa jedhe. Holaa jechuun argitee ummanni argitee mana akka inni jedhetti interview san irra jira interview san laaluun hin danda'ama mana qotee bulaa naannoo kanaati yookiin Oromoo Tuulamaati jedhan eksii godhanii eegasii raayitii godhanii jedha.
yoo ka argiteetin ka tuulamaa nama tuulamaa ka ta'u taate kaan immoo eksima godhanii dhiisanii jedhe eksii godhanii raayitii ka godhan kun odoo mannuu ka diigamu taate yookaan mana san hin diiganii bira taranii yoo ka diigamu taate hin diigamaa manni hin kennamaaf bakka argitee mana itti ijaaramu lafti hin kennamaaf jecha ummata wanni hiriira ummata baaseyyuu kanaa jedha yoo wanni akkanaa ka jiraatu taate yoo mootummaan ka kana godhu taate kun maal argisiisa ummanni sun immoo akka argitee yaada kanaan ka'aniitiin argiteetiin immoo ummata nagaa argiteetiin ka tuulamaa kanatu akkana nu godhe jedhaniitiin yaanne gorsa akkamii dhaamsa akkamii dabarsuu barbaachisa. Kana beekta ammallee taanaan tuulamaa sabaa miti kana hojjetaa jiru. Beekta koloneeffata kolonii tokko keessa yoo dhufu sadarkaa sadii jira kolonii keessa koloneeffata jira. Ka koloneeffataa gargaaree koloneeffataa wajjin dhaabatu jira bitamaan. Ka akka amma jennu kun jidduu jiranni. Ka gadaanu ammoo ka irra taa'an sun saba. Koloneeffatama. Koloneeffata deeggartoota isaa kittillayoota isaaniitiif saba koloneeffatame jira. Ka adda yakka kana hojjetaaru warra jidduu jiru kan eessi jiru. Gooftaa olaanuu fi saba gadaan jiru. Saba gadaan ka isaa kana ka miidhu isaa kana. Warra adda kan Orom akkamii amma amaarii jedha jettuuni odoo waliin jiraanna jedhanii federaalii dhugaa jedhanii namni hundaa sabni hundaa waliin matee waliin jiraanna namni waliin jiru uffatee waliin jiraanna sabni godhe sabni bakka barbaade jiraachuu danda'a deemee isin rakkina qabu. Garuu Oromiyaan ta'a Oromooti bakke kam dhaqi lafa kam dhaqi eessa deem Oromiyaan ta'a Oromooti. Ati asii ka'i namaan jechuun kun sanyiin kun yakka olaanaa seenaati. Oromoo keessatti ta'ee hin beeku. Seena akkanaa Oromoo keessatti ta'ee hin beeku. Kan duraati. Oromoof Oromoo addaan baasanii asiidee anillee waan nama itti dhaga'eera. Eksii godhu kaan eksii godhanii raayitii godhu. Maaliif eksii yookiin diigamee akka gabraasii kennamaa yookiin ammaaf akka dhiyaanii ka eksii guutuu godhan hin diigamu. Kan diigan kan akkasiisan. Kun maali Oromoo hubatu qaba. Aan keessattuu hin jiraame keessatti. Warri bareedan kun eessattuu warri tuulamaan warri illiitii warri tuulama kana hubatu ta'e yakka deemaaru jarritu bobba'aa jira. Saba Oromoo qabatanii biyyatti ka Oromoo malee ka eenyutu iyyuu miti. Ati keeti asi Oromoo ati akkimi Oromoon daangaa bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa bakki singaari bakka barbaade jiraatuu danda'a. Hagadhaa bara hin tuqaatee hin danda'u. Kunuuti miti tuulamaan maaliif arsi hararii baadiyyaa keessa jiraata. Biyya isaa waan ta'eef beeku. Beesaati eenyu gaafata. Adda immoo isa jijjiira aartii jedhu tuni. Saba keenya dhabamsiisuuf waliin tuulaman nu godhe jechuun kun illee namni hubannoo qaba yaanka garaa jedhuu danda'a. Kun Oromoo naannoon gara biraallee kun ka isaanii akka hin taane akkuma amma sekkooman doogore kana yakka kana ka hojjetaaru Shimallis hin fa'a. Mootummaa Oromiyaatu fi jettee saba Oromoo irratti summii facaaftee akka dhabu kan dhaatu Shimallis Abdiisaa fa'a argitee kana. Kanaafi adda wanti daa'ima karaa irra jisse attamitti daa'ima karaa irra jissee mana diigee waan nyaatu dhabsiisee qorraa fi aduuni roobaani nama akka dhumu goota. Rakkatee biyya ambaa dhaqee ashkara ta'ee jedhee biyya baan hojjetatee nama hojjete dubartii hojjete akkam irra diidda. Hamilee akkamii qaba namoonni akkanaa kun mootummaa akkamii hamilee maalii qaba? Odoo mootummaa sabaati eenyu hin gargaara malee gargaaree akka tolfatanuu godha malee kan nama diigee nama karaa irra facaasu argamee beekaa seenaa namaa keessatti. Ati sadii si garbaa tokko diidee facaasuun sirra jiru beekaa. Sabuma gara biraatu yoo ta'e akka sabaati ka jiru yoo ta'e maal ibsa facaafta? Oromoon qabsoon Oromoo koo Amaara lafa jiru hundaa diigee buqqisaa. Yoo duraamaa itti dhiisan haga manni kun ijaaramu manni kun seeraa ala eega ta'e mana kana haga ijaaramu eessa jiru bulchiinsi sun eessa jiru mana kana akka jedhamutti mana kana yoo ijaaran beekumtima isaaniitiin isaanumatu ijaarsise birri irraa nyaatanii kuma 40 kuma 50 irraa nyaataniitumaan
lafa kana argitee kaartaa isinii kenna maali kenna jedhanii irraa nyaataniitiin argitee ittiin uummata kanarraa gubboo nyaatanii maal godhanii birrii hagam irraa nyaatanii lafuma isaan bitatan kanaayyuu argitee kaartaa sii kenna jedhanii waan barbaadan gaafataniitiin kana mootummaa korraapshinii mootummaa argiteetiin uummata saamu ufii saamanii birrii lammata miidhamaa jira bar uummanni kun gaafa mana kana ijaaranillee mallaqa guddaa irraa nyaatan. Mallaqa guddaa irraa fudhatanii mana kana ijaaraa jedhanii nutu isinii jira jedhanii akkas jedha amma wannoo san keessatti amma immoo deebi'anii irraa wannoo jedhan. Gaayyee itti deebi. Isuma duraanillee ka kenne horii irraa nyaate jarra bara Tigiree wajjin turan isaanii Tigiree miti isaanuma hojjetaa ture fudhatanii irraa lafa kennanii fi ijaaratan. Manni kun yeroo dheessa turaniiranii waan adda ijaaramee miti. Amma ammoo deebanii isaanuma santu diigee booda maal hin gurguratu ammoo lafuma sani deebanii ammallee nama garbaatitti. Kaleellee isaanii gurguraan irraa diigan. Amma haga diiganiin booda lafa saniin gurguratu deebaniiti nama gabaatitti. Hattuunaa ilkaana akka saamiisa irra warra jiru. Akkuma dura nama saboota murna mootummaa malee mootummaa miti warra nama saamuutu achi rabbaa'e humnaan. Adda kanaaf adda ulkaamsanii Oromoo qabanii adda Oromoo ka'ee bakkee hundatti beekta Oromoo nama ka'ee akka hin dandeenyu waliiraan beektu kun argitee akkuma waliin hin dhaabamni sabni ka'ee hin danda'an keessa naqanii hudhanii qabanii kaan hin ajjeesu kaan hin hidhuu hidhattiin torcherii godhuu akka walii amanne sanyii eenyu gaachana sinnaa inni saba keessa facaasanii inni basaasaa. Namni akka walii amanne godhanii jiranii amma kana tokko be ati amma ati yoo dhatte eenyu walii akka haasattuun beektu akka sodaattu si godhanii dhibee kan durii aadaa biyya diktaateriin tuni diktaaterii sobaa diktaateriin durii jedhanii beekta diktaatoriin ol diktaaterii jiru diktaatoriin durii sodaachisee sodaan bulte jedhan kaadhaa ammoo maal jedhan kaadhaa waan hammeenna hojjetuun dhoofa hin mul'atu so'ina sun sobdii afaan mi'aayaa dubbatti jedha. Bilchigina bina nagaa dubbatti kanoo abii faduwaan nagaa dubbatti durummaa yookiin badhaadhina dubbatti asii nama hiitii nama ajjeefti Oromoo leadership humna dhabsiifti namni akka waliin argine gooti. Wanti deemaa rukkoo salphaa miti Oromiyaa keessa be. Akkamitti namni durooma akkamitti namni badhaadhina akkamitti misooma jedhaniitiin dubbatan asiyyuu ka hojjatee dalageetiin mana ijaaratee mana irraa diigaa hiyyoomsa badhaadhina akkamitti jedhama. Lamaan mee warma miidiyaa deemuu ilaalcha jara kana faarsutu jira miti. Oromoo keessa miidiyaa oolchuu fi qarra taatee warra kan saba dogoggorsiisu bobbaasaniira beektaa tokko dura dhaabatu rakkisaa ta'eera beekamu tokko warruma dura dhaabatu hin bitu kan durin bitu bitee horiin bitaa kooptiitu warri faranjii kooptii gootii horiin bitaa isuma san fiiddefa miidiyaa irra galchita miidiyaa irra gale kamasi dura dhaabataa ture si faarsa dhufee amma deebisee saba sodaa akkana ilsaamni eenyu akka wallaachisu kana fa'aa hojjetu be. Isuma keetitu ka isaan hojii nama horiin bitu lafa ka kennaniif isaanimaa waa isaanii godhu inni kun isaan faarsa namni amma kanaaf namni wal argee waliin socho'uu akka sodaa wal argee hin dandeenye godhaaru jarri kun miidiyaa hin bitu miidiyaa abbaa oneerii mi'aadii wannaa kennuufiif hin bitu ka iddoo dhaabatee ekspoosii godhu jira amma amaariin gooti biyyuma keessaa dibatin dabarsin jechuudha Oromoo keessa jira hin jiru. Lafti saamamu namni du'uus kan lafarraa buqqa'u kan manni isaa gubatus Oromoo. Amma waan ati jetteef leenjisu waan hagana ga'u waan guddaa hagana ga'u kana ta'e uummanni kumaatamaan lakkaa'amu manni irraa diigamee karaa irratti bahee karaa irra bula miidiyaa isaanii san keessatti waa tokko udulleen ta'u waa takka hin dubbatamu waan biraati wanni haasamu. Waan biraati wanni haasamu wanni isaan argisiisan amma wannoo tokko argeetiin nama isaan deeggaru argitee miidiyaa hin bitanii waan ati jettee fi nama isaan deeggaru nama dhuunfati beektan nama dhuunfaa akkanumaan deeggara isaanii ta'eetiin jedhe hin beeysa waan isaan katabaniif waan isaan maxxansanirraa beekta.
Abiyyiin argisiisa. Abiyyi amma gara wannoo kana walaayitta moo maal dhaqeetiin wannoo kana dhaabu kana argisiisa. Beektaa biqiltuu moo maal jedhee kana dhaabu kana argisiisetiin afaan Amaaratiin argitee basalaaminna bafikar yaashagaagiraal jedhanii kana wanni isaan odeessan. Ummanni immoo asitti dhumaa jira kararratti wannoo jira wanni isaan irraa haasaniitiin jedhanii waan biraatti beekta waan bareeda. Maaliif dhoysu tokkomma wanni ani atirra yaada irratti kennatu barbaadu maaliif waan dalagan kana waan hojjetan kana dhoysaniituma waan gaarii maaliif waan san haasa'u sarbama mirga dhala namaa kana mootummoonni kana raawwatan maaliif dhoysan amma dhiyootan argiteetiin waan irratti gaafatanii jiran paarlama irratti gaafatanii waa'ee kana waa'ee mirga ilma namaa kana kaasanii gaafatamaniitiin jedhan isaan irratti nu namaan ajjeefnu jedha akkamitti uf ajjeefnaa jedhee dubbata beekta abiyyi bara akkamitti uf ajjeef nu nama hin ajjeefnu jedheetiin warri amma mirga namaa cabe jedheetiin dubbatu kun akka lilmoo wal fakkeessee lilmoon qaawa qabdi beekta lilmoon qaawa ofii san deebifteen hodhituu jedha maal jedhaa jira warri mirga namaa balleessan cabstan nuun jedhu kun ufiifuu mirga namaa ka cabsan san ufiifuu sirreeffataan jiran jechuu fakkeessuuf jira beekta yoo mara warri mirga namaa cabsu kun hin waakkatu maaliif waakkatu Antinki koo duraan jenne be maaliif amma bilisiginnaa silaalle isi haasofnaami. Aangoo isaanii kan akka nam tokko akka namni addunyaan isa akka hin beekne sabni biyyaallee akka hin beekne isa dhoksu. Yoo miidiyaan biyya keessaa wanti kana miidiyaan akka hin dubbanne gosaan faarsuuf kana akka waa isaan bishaan yoo wanti badii wayii hojjate warra alaatitu diina alaatitu warra diina alaa waliin dhaabatee godhee jiru kam ofii godhan sanuu yoo namni beeku ta'a yoo na itti babaga qaama. Aangoo qabeenya saaman kan akkamiin tiffatu. Yakkenna kana yoo ati sabni beeke akka jiru yoo beeke dhumiitii kana sabni yoo beeke addunyaa yoo beeke dura wanna godhuu beeke. Dura dhaaba waan mishaa goone yoo fakkeen nammee fudhu waan mishaa jaadhi amma waan deemu aduu kan. Iskoola maqaa jara jeneraal Waaqoo guutuutiin si ijaaru. Iskoola maqaa jeneraal Taaddasee Birruutiin si ijaaru. Maqaa jaarraa abbaa gadeen si ijaaru. Amma namni kana gammadu jiraata argite hin jibbataa miti irree namni. Kaan dhosu kana amma eenyuma kana yoo argitee jette maqaa jeneraal Waaqoo guutuutiin eerpoortii banan haaraa eenyu Baaleen keessa roobetti. Wallaggaa keessatti maqaa qees guddinaatiin banan jedha. Amma akka sabatti namni kun kana gammadaa kaan hin argu. Wanti jedhan maqoota ajeegannoota isaanii karaa wanti kun naa baname yoo jedhu kaan hin argu itti cufaaru argite. Manaxxira ijaan ittiin argu isaa cufaaru kanaan. Gammachuu kanaa wanti kun akkanaatiin nama hin qoodu kanaan illee argite. Kanaaf waan san dhosu waan gara biraatitti darkaanfachiisu lama. Hin dhosu yakka isaan hojjetan kan namni hin beeku. Yakki kun hin dhokata. Yakki kun kan akka tokko miidiyaa gabbee namni odeessee miti. Akkuma masin jedha namni atuu wanni firumnaan wal taa'ee wal haasee hin danda'u sin jedhe saraa gaachanaatiin bitanii kan walajji akka walajjeessu akka kan dabarsee kennu. Achiin booda bilcheennu koreen goneenya akka boona walitti mutu. Maali kun kameja kenna arginu miti abbootii gadaa akka godhan arginu. Dheengadda battee urgeessaa akka godhan arginu. Haacaaluu akka godhan arginu. Nadhii daadhii gurbaa galaan daadhii galaan akka godhan arginu. Tokkocha isaaniiti fudhatteetti moo jarri kun mootummaan nama kenna godhi jedhanii hin furan nama gabaatti kenna. Akkasitti tajjeesee jiru. Jarri kun kana tiffachuu wanti isiin hin goone. Yakki isiin amma hojjetaa saba Oromoo akka lafarraa hattu irraa diin mana irraa ijoollee rakkatanii biyya alaati ta'anii rakkatanii waan argatan adda gadduusanii naqan lafatti karaa irra yaasan. Dhumaa jiraaru fixaan ajjeesan jechuu aktuaalii maal eessa jiraatu? Maal nyaatu? Kanarraan go'aatti jarri kuni. Jarri kuni warra Oromoo murteeffatee akka yoo Oromoon hin hubannetti seenaa Oromoo keessa warri akka seenaa akkanaa ta'een beeku. Akkanaa dhalatee Oromoo keessattuu hin beeku. Goobana faallee yoo goobanni waa akkanaan hojjanne beeku. Akkanaa kana namni nama isaa fixin jiru beeku. Kunniin kan gara biraatiin dhufe. Nama isaa irra kan duulu. Kanaaf wanti dhoofsaniif
Adunyaa dhoksaa ruube. Eenyu namichuma amma jedhu sanga wonnoo saneennu Toomi Gaarden kan baay'ee gameetta waa'ee garbuu qotanii kana akka isaan gurguranii maal godhan jaan garbuu san gad buusanii qotanii ka Ameerikaaf itti kennu Ameerikaanii fi World Food Fund itti kennu isaanii kennaa isaan fuudhanii ekspoortii goonee jedhanii jedha. Ameerikaa itti baree Ameerikaan maal jedhe jaabeetta achirra jira. Seenaa Ameerikaa gargaarsa namaa godhu keessatti himaan gargaarsa himaa kana godhu keessa kan duraati ka Itoophiyaa keessa akkana ta'e hin beeku jedhanii jedha Ameerikaan. Jiha jahaaf irraa dhaaban kennu. Ameerikaan jiha jaha. Qamadii biyya alaatti ergina jedhanii qamadii Ameerikaan kenneefsan sanuma deebisanii biyya alaatti gurguranii kunoo biyya alaatti of dandeenye qamadii biyya alaatti gurgurra jedhanii kana uummataan soban jecha. Kan uummataan soban namni of dandeenye kan amma piroopagandaa oofan. Ameerikaa argee hubateeti seenaa Ameerikaa gargaarsa namaa godhu keessatti akkana akka Itoophiyaa keessatti ta'e hin beeku jedhan akkana hatamee hin beeku jedhan. Ji'a jahaaf irraa mura jaa kennuu haga onnoo waaqaa jeechanii ji'a jaha guutuu irraa dhaaban jedhan qamadii kennuu gargaarsa isaan Ameerikaan. Hin dubbatan kana garuu namichi kun barreesseera. Tom Gardner. Tom Gardner barreesseera kan argitee. Akkasi akkanuma ka biyya qochiisa humnaan qochiisan waan hogganii isa qojaan achiin booda gatii gadi lafa buusanii irraa fuudhu. Katti gurgurtu mootummaa duwwaa jedha. Ka mootummaa itti gurguru irra gahan. Isa achi fuudhanii hin gurguru jedhan. Gatii guddatti. Argitee? Kana godhanii sabni suni beela deebi'e. Waan nyaatu dhabee ijoolleen waan nyaatu dhabdee karaa irra maaliif irraa fudhatte qaba. Kun akkuma caatii godhan sana argita Hararitti. Caatiin boodeetimi irraa fudhatanii ofii garuu ekspoortii godhan. Nama fuutti namni hayyummaatti karaa irratti ba'e kadhatuun. Naannoo Oromoo kan yaadatte bara loowwan dhume Boorana keessatti 4.5 miliyoonii dhume. Guyyaa tokko odoo namatti hin himne dhoksanii odoo namni dhumu odoo loon dhumu. Dhoksinee jette jara kana. Attamitti Oromootti taa'ee cadhisee jara kana ilaalaatti gaafii kanamatti uffata waan maayisa. Maalimaaf kan hundaa Oromoon kun ka keessa jiru akkanan qabde. Ispaayi kan kana jennuun isa itti naxxee keessa naxxe. Basaasa. Waluu akka nama basaasa akka walii amanne goote. Namni ati yoo waliin dubbatte eenyu akka ta'e hin beektu. Fira keetu akka eenyu hin ta'e kana horiin guutti namni kana sodaata jedhan ta'e beekta yoo oduu dhageeffatu. Hoo sodaatee jiraata. Akka maaliif yoo wal amanee ka'e hin haasaa waliin dubbataa akkuma Tigiree godhan sanni waliin dhaabate humnaan ka'ee lafaa godhu. Yoo wal sodaatee moo aan lubbuufaatiif sodaatan caddisa. Kana gooteerti yanadha biyya kee Oromiyaa kee kun kan jiru Oromiyaa keessa naannoo gara biraan jiru. Oromiyaa keessa kan maaliif jarri kun babeetti isii kuffisuu danda'u irraa fuudhuudha Oromoo duwwaa akka ta'e beeku biyya san keessatti. Tigiree akka kuffisa isaa hin beekti kana. Kanaaf kan duraa irra duulamaa Oromoo. Kaadha ana hagamtu dachee fudhateera lafa beektaa yaani biyaan yoo himamu haqoman qabaan dhalatti nama socho'u argitaa. Odoo dhiinni Oromoo jiku odoo manni isaa akkana diigamu ka odoo lafarraa fixa isaa wajjin dhaabatu jira diiyaasporaa kanarraa illee. Silaa diiyaasporaan saba isaa dhadhee wal qabatee socho'aa miti ila qamaari gootu akka Tigireen gootu wal qabatee dhaabatee isa odoo socho'e ka biyyaallee akkasii socho'uusa. Kan hunda argaa Oromoo keessa waan seenaa isaa argee hin beekne keessa seenne. Kun akkamiin irra darbinaan ani dhugaanuu jedhu haga kan maaliif tokko Oromoon hogganan qabu. Hogganni nama biyyi sabni hogganan qabaanne. Sabni hogganan qabaanne eessaa gahee hin danda'u. Fakkeenyaaf kidniifni mootummaa qabdii miti. Hundi isaa mootummaa marsaafi akkasitti deema hoggana. Gaafa moo isiin hin jirre hoo hagooddu yoo hoggan baraan jiraanne hin battan hin diigama. Oromoon hoggana dhabe. Kan saba sochoosu. Adda Oromoon kanaaf lolataa kan jedhee kana ifatti hin jiru. Kana jedhee Oromoon kan lolataa kunooti cabeeraa bilisummaa walabummaa isaatiif hiree ofii murteeffatu illee akka sabatti maddan jiru. Meen dhageettamee Oromoo alaallee yoo ta'e dhageetta. Kan kun maali? Badiin inni Oromootti fidaa jiru kana hundaa dhoksuun barbaachisa.
Eega kanoo Sudaan garoomoon gara deemu himata hogganni eegan baan eessa ta'a sabni kun faca'ee jiraata nama faca'ee jiraata akka barbaadde itti taphatta jechuudha. Adda Oromoo jennee Oromoo qubee Oromoo afaan Oromoo maali jennee Oromoo tokkummaa inni kana hogganni xinnoon sun bara dukkanaa san baate isaantu kana fideeme. Horus adda wareegamee hin jiru adda wareegamee hin jiran. Kadha ba'aaru hin jiru kun argaa jira. Nama isiin akkana gootu kana ekspoosii isii gara kana godhu hin jiru. Ka haasuu deemu Itoophiyaa haasa'an tiransishaa goovernmentii haasa'an sabni Oromoo hiree ofii murteeffatoo qaba kan jiru hin qaban. Impaarii Itoophiyaa keessa sabni hundinuu yoo ofii murteeffatee waliin jiran namni rakkina irraa qabu jira. Hin jiru. Maaliif waliin taanee guddinaa waliin ulfeessee kabajee naannoo akkuma amma duraan jiraa turre wal keessa deemee nagadatee waliin guutee gaatu guddina biyyaafidha. Garuu asitti hin ta'u eenyuutu godha. Leenjiso gara dhumaa deemna gara marii kana goolabuu deemna. Rakkoo jiru argineera biyya san keessatti keessattuu Oromoo keessatti akka Oromooti irratti mirgi dhala namaa kasarbame hin jiru biyya san keessatti. Biyya Oromoon bulcha jedhamu keessatti mirgi namaa ka irra caalaa dhiitameetiin jedhe mirga ilma Oromooti. Wallagga keessatti nama hagam akka fixan sababa argiteetiin akkanumaan shakki maallammoo nagaa fuudhanii akka mucaa argiteetiin Dambidoolotti nama duratti wannoo godhan sun himameen dhumu argiteetiin wanni uummata Oromooti irratti dalagameetiin jedhe. Amma lafa amma reef jette san shawaa kana keessatti nama gara 300 olitti mana hidhaa keessatti mana murtii odoon geenne waggaa hagamiif taa'aa jira jedhan. Oromoon argiteetiin akkuma hoolaa sababaa tokko malee argite arbitrary arrest ka jedhamu sun argite arbitrary arrest and detention disappearance dhabamsiisuu ka jedhamu sun uummata irratti dalagamaa jira. Uummata qabaniitumaan hidhaniitumaan argite mana murtiin geessanii uummata qabanii hidhuun inuu biizinasa guddaa ta'eera. Maaliif gubboo irraa nyaatanii gadhiisan baroonni inni balleessu tokko hin jiru gubboo irraa nyaatanii nama tokko qabanii mana hidhaa ol seensanii poolisii xaabiyaa fi wannoo kanatti achi shamsite 50,000 20,000 irraa fudhatteetumaan gadhiifti. Kun baratameera. Amma bakka marattuu Oromiyaa keessatti huma akkanaati Oromoon hin du'a hin ajjeefamaa hin gatamaa hin awwaalamaa wanni hin dubbatamu tokkollee hin jiru. Waan nama gaddisiisate argiteetiin amma viidiyoo ba'aa jiru. Ka agaafraa keessatti baaletti uummata argiteetiin waboo nyaachiftan jedhaniitiin uummata lafaa fixaa jiran uummanni dhumaa jira jedhanii dubbatan gabaasa oomishan har'uma tana guyyaa har'aa kana gabaase. Deebiitti lixaarsiitti shirkatti uummanni muka keessa galu muka keessatti ari'anii mana irraa gubanii horii akkuma reef jettu san sangaa irraa qalanii inuu nyaatanii jedhan beekatuma akka cubbumaaf argiteetiin ajjeesaniitumaan argiteetiin jala ajjeesumaaf argitee akkanumatti ajjeesan faatu jiran uummata akkasitti midhaan irraa gubanii midhaan akka isaan odoo itti deebi'anillee nyaachuu hin dandeenye mana irraa gubanii kadaamatti kana godhan kun himameen dhumu waan ka Oromoo irraa gahaa jiru. Maali falli mee maal godhuu qaba maaltu godhamuu qaba ka jedhu kana irratti mee yaada kennadhuuti marii kana hin goolabna. Bareedi galatu ankan kan jedhu barbaadu yaada kana keessaa hogganni Oromoo jala kasaba isaa biyya isaa hogganni isaa waraanni isaa dhaaboonni isaa ijaaramu jira. Liyaadni hoggana kana ijaartuun alatti kasaba isaatii dhabee tokkummaa sabaa qabatee diina kan dura dhaabatu ijaarattu alatti qabsooftu alatti abadan dhufee danda'u. Oromoon tokkummaan ganda mandarmaa nama qaamaa eessaa nu Oromoon gahu kana hubatuma irra jira. Oromoon akka asiin dura adda bilisummaa Oromoo akka turetti dhaaba tokko saba isaa calaqqisu hogganni isaa dhaabni isaa siyaasaan isaa calaqqisu uumatee ta'adha arganne tana adda arganne akkuma turan jedhe gahuu hin danda'a. Dhaaba akkasii saba akkasii adda sabni Oromoo bara sabni Oromoo akkanan bara. Adda sabni Oromoo gaggabare dargaggoon lafa guute. Dargaggoon hojjaa dhabee lafa guute gara deemu dhabu wallaale hin jiru. Eessa akka hojiin hin jiru. Hin ajjeefama, hin qalama bakkee hundatti.
faamilii isaa karaa irratti jira. Kana yoo ta'u hogganni kana hunda siyaasaan Oromoo ifaa fi gabbabaa himamu irra jira. Oromoon hidha isaa murteeffatu alatti wanti tan jiru. Kanaafuu hoggansi barbaachisa. Ijaaramuu barbaachisa. Ijaaramuu alatti Oromoon naannoon faca'ee isumaa walitti kan argatteetiif amma kan jedhaa kan hadaamatti asii deema achi deema kana waan argatteef hogganni durii kan walirra dhumee miti. Nu tokko chiningaa kayanii abbaan nu tokko dhaaba saba tokko odoo islaam kiristaan naannoo isaa osoo walirratti wareegama dhiiga isaaniitiin tokkummaa Oromoo jechaa kadhaa maal godhaan dhaga kunoo ateessaa dhufte deem keessa alafiin irratti kun maal namni kunniin akkuma duraan jenne jarri kunniin absinaa warra Abashaa ta'e Oromoon kan irra darbee tokkummaa isaatii hoggana baafatu irra jira. Hogganni isaa waraanni isaa baay'u irra jira. Ifaaf ifatti. Kana yoo godhan yaada kana keessa baamee hin danda'amu. Kana keessa baay'uuf tokkummaan ka'uu yoo sabni isaa wallagga hagam dhufu namni socho'e. Of course tokkoon socho'e information hin jiru miidiyaan hin jiru. Oromoon sabni haganaa miidiyaa akkamii dhaba miidiyaa guutuu miidiyaa tokkotti haasaa miidiyaa Oromoo dhaqqabuu danda'u uummata Oromoon guutuurra darbee. Leenjisu achitti mee waa si gaafadha. Namoonni gariin argitee rakkoon kun argiteetiin ta'aa jiruuf waan waraanni bilisummaa Oromoo waboon muka qawwee fudhatee mootummaa kan argiteetiin humnaan jijjiiruu barbaaduuf ammallee immoo rakkoon kun hundumtuu ka uummata irratti gahaa jiru jara lamaan kana gidduutti ka jedhu jechuun gara mootummaatii fi gara wabooti iddoo kanatti uummanni miidhamaa jira. Kanaafuu argitee kana hambisuuf kan argitee nagaa buusuuf nageenyi wabolleen galee fudhateetiin waan mootummaan jedhu san mootummaa waliin marii godhaniitiin karaa nagayaatiin argiteetiin nagaa buusanii yoo jiran uummanni kun tasgabbii hin argataa yaada jedhu warra akkana jedhutu jira. Amma akka arginu kanarratti kaadaamaa kana amma argitee waboo waan gargaaranii fi qabanne irraa diigamaa jiru. Uummanni kun argitee warra waboo fi mootummaa gidduutti miidhamaa hin jiru. Mootummatu miidhaa jira. Yoo wanni akkasii amma kun hiikaa hin ta'a jetteeti yaadda jechuun mootummaa fi waboo walitti araarsuun mirga namaa sarbamu kana hin hambisa jetteeti yaadda. Tokko kan dhabee wal lolaaru impaayaraa fi impaayara biyya qabatee fi biyya walabummaa barbaaduu waliin bu'aara. Oromiyaan kan miidhamaaruu fi wanti itti duulamuu fi biyya guddaa qabeenya guddaa qaba walabummaa hireenatu murteeffata waan jedheef ati murteessa kan jedhu. Mootu kunillee yoo darbe kan dhufullee maal seenama keessattuu arginee miti. Haayile Sillaaseen eenyuun lolaa ture. Mangistuun eenyuun lolaa ture. Wayyaaneen eenyuun lolaa ture. Hundi isaaniitu impaayaraa fi koloneeffatamaa jidduu lolli jiru wadda. Saawusiin biyya koloneeffate. Maanootiin maatii sodaatee ta'a waan godhee danda'u qabu. Oromoon saba guddaa, biyyi guddaa, sabni guddaa, qabeenyi guddaa. Garuu kasoban is not jedhan isaaniif kan jedhu araarri bu'ee hin danda'u. Araarri kan bu'u gaafa Oromoo hiree ofii murteeffate bu'u. Oromoo humna yaafu. Humaa fi muta Oromoo humna isaa akka guddina isaatti mul'isuu jira. Jaratti kan irraa darbatu akkuma Tigiree irraa gurbatu danda'u Oromoo. Isa godhuuf tokkummaa isaan, isa godhuuf hoggana isaan. Kijiba nama akkuma maal godhee akka ta'e kan lafarraa guban, kan mana irraa guban, kan mana irraa jissan kun hadaamaatti bakkee hundaatti gobaa waliin jiraatee ta'e miti. Aangoo irra turuuf qabeenya saamtu ittiin fuufuuf kana goote. Qabeenyi itti fuufuusa lafarraa guute kan hin gurguratti boru deebitee horii fudhataa jirti jechuudha. Adda akkuma baltii mileenarii kan ta'e isaan jedhani. Maltii mileenii kan dhabame isaan, aarmii isaanii, jeneraala isaaniiti. Kan isaan bobbaasan isaan paartii isaanii. Kan badhaadhaa dhu'e badhaadhina kan argataa paartii isaanii. Sabni hiyyoomaa dhumaa jira. Badhaadhinni kan eenyuuti? Kan bilisiginnaati. Warra paartii isaaniiti. Isaan duree maayee gurgurataa nama nyaataa jiru, saamaa jiru. Sabni du'aa jira, dhumaa jira, beela'aa jira, dhabamaa jira. Beela hin daamne. Kana malee warraan kanaaf wanti
bil'eennaa fi woboo jidduu araaramte odoo isaan araaramte dhaabatu odoo jedhan dhaloltuu galtee walii araaramte maal goote tokko akkuma jedhan gooti kan deebitee fixxe maaliif akka kaani barbaadde inni lammaffaa hin diideen akkuma sabni hin dhaabatu uummanni kun hin dhaabatu yaadni kun saba keessa jira yaadni sabni kun saba cunqurfa saba cunqurfa waggaa 150 guutuu kana keessa ture. Adda Muhammedni irra duulame quba caale. Seenaa isaa keessa kan ta'een beekne jara kana irratti yaaddu. Asin dura kan mana dhufee nama diige jira. Hin jiru. Buqqaa isii gadhee duuba hin jiru. Ka godhe kan jara kan. Lafti isii miti naannoo kanaa buqqee ka jira asin dura hin turre. Jara kana godhe. Shimallis hin fa'aa godhe kan. Kanaaf jarri kun dhabamu irra jira. Kana godhuuf Oromoon tokkummaan ka'uu irra jira. Tokkummaa ati jara kana Oromoon tokkummaa darbaan kan dhufee boonna si godhu hin jiru lammaffaa gara godhachuu hin danda'u. Humna keessanii deebisu. Nagoosheetti jedha humna malee illee nagoosheetti gootee hin dandeenyu. Amma Tanzaaniyaa dhaqan humna malee fudhattee maal goota homaan gootu yoo ati illee deemta odoo humna kee qabaatte biyya kan kee odoo Oromiyaa akka jirutti Oromoo socho'u mootummaa kana dhooggatte biyya hedduu akkas godhee mootummaa san biyya keessa abadan magaalaa hiitee qabdee magaalaan kaawwan keessaa buqqiftee baatee dheetanii finfinne mangistuun karaa utaalee miti kadhe dhufanii guutamee bakkee hunduunuu qabamnaan keessaa baay'ee kunillee tanuma taate kun godhuuf garuu ijaaramuu tokkummaaf ijaaramuuf tokkummaan ka'uu barbaachisa. Oromiyaan hiree guddaallee ka'uuf kan qabu nama sanillee kan qabu qabeenya sanillee kan qabu Oromoo garuu humna of jijjiiruu irra jira. Humna yoo of hin jijjiirre namni keenya dhumuuf deema. Akkuma Mallasa siin dura jedhe maajooritii malbii maanooritii sabni wayyamni bicuu ta'uu danda'a jedhe yoo san duulennaa Oromoon banu san. Ilaadha kan inni banne san caalaa kanatu bane kun waadha. Qawween fixuu dirooniin dha'uu lafarra amaarallee itti fiduu yaala lafarraallee mana isaaniillee diiguu deebe kadhaa. Manna namaa naannoo kanamaa dhufte kan jedhu adda dhalatee hin beekne Oromoo keessa dhalatee hin beeku beekun seenaa isaa keessa waan hin jirre fedhu haaraa beekamu Oromoon kanaaf warri illiiti ala jiruus ka'eessa jiruuf hiree qabamee tokkummaa isaatiin gabbaa'ee ifaaf ifaatti duula waa'uudha jira. Kan mee ala jiru siyaasaan gabbaa'ee meeshaa miidiyaa uummatuu danda'uudha jira. Miidiyaa biyya dhaqqabu jabaa. Hedduu uummatuu danda'a Oromoo akka guddina isaatiin Amaari guddina isaatti hagame eksplootii addunyaa kan hundaa waliin geedde murannoo barbaachisa sammuu san barbaachisa sammuu qorqalbii saba isaa biyya isaatiif dhaabaa tuusan irra jira Oromoo illiitii Oromoo kan jedhan kun isa hagan qabaannetti sagadaa hundaa fakkaataa Itoophiyaa tokkummaa isiitti tanan nu asin wayya inni hojjetu Amaarillee akka Amaaraatti yoo dhaabate akka maal jetti amma isin jettu kan mannashaatiin Amaaraa matihaachiin Itoophiyaa. 4 kiiloo jetti Itoophiyaa jetti. Itoophiyaan yaani impaayera malee hin jiru inni diigamu irra jira. Isa yoo walii galtee walii hundinuu jedhee waliin gallee hin jiraachifne ka hunda saba ka sabaati argitee akka Itoophiyaatiin waliin jiraannallee yoo jedhe hundi isaatu biyya isaa qabatee waliin dhufee federaalii waliin jiraannu inni rakkin wanti sabarraa ka'u rakkinnan qabu. Garuu illiitii dhabdee bargeenii waliin godhaa sobaa nama itti dhiibdu kun inni dhaabatu irra jira. Kanaaf dadhabchuufaa beeknaa hundaa'utti kufuuf kana. Sabni keessa hin jiru. Sabni ati akka wayiiti waan barbaadan kanaaf anama jiru akka Oromootitti Oromoon akka sabaati akka biyyaati saba isaa biyya isaa dura gaanfatee biyya isaatiif dhaabatee tokkummaa jara kan irraa kaasu irra jira. Kun tokkummaa malee irraa kaaftee hin dandeettu. Humni Oromoo adee dhufi isiin irra turtee hin dandeettu. Buqqaatee yaaddeettee yaadde akkuma mirga utaalisa yaadde. Taadhaa maalles mangistuu yaada yakka hojjatte saba tokko irratti yakka akkanaa. Itoophiyaa kan keessa biyya lolli akkana deemee beekaa. Amaarri lolaa miti Tigireen lola Oromoon maaltu dhabee amma maaltu hafe beektaa. Akkanaa ta'een beeku. Kana ka godhe jarattii kana. Jarri kun of jiraachisu wanti isiin hin goone hin jirtu. Oromoollee waliin buusuu waan deemtu Oromoon tokkummaa isaa gabbaa'ee ifaaf ifatte jarri kun Oromoo akka duudhaatti haasa'uu danda'u irra jira.
ifaaf ifa irra duun irra jira. Keessattuu illiitiin biyya ambaa jiru kun miidiyaa irra yaa'ee kompiitara duuba taa'ee wali haasa'uu miti. Ofii walitti haasa'aa amma beektaa yoo argite walitti dhufa. Ilaadha yoo argite si dhibu beektaa baay'anii dhugaa sin jira. Hin argaa beektaa dhufaniiti namoota jiraadha walgeetti beektaa maalirra walgeetti gadaa 500 eggoo isa deemna jettee haasa'u. Adda kamaadha jireenya gadhumaa jiru sama haasoftu be. Gadaa haasoftu ata achirattee gadaa haasa'uu dandeetta mallas eenyu abiyyi fa'a hojjetu. Ati duraan dura sabni jiraatu irra jira gadaan Oromoo deebi'uuf. Oromaan biyya taanaa musaafirraa ta'e ofi dhaabatu gadaa ka deebisu saba. Adda maali du'a irraa dhabamiiti irraa saba Oromoo hambisu. Tokkummaa sabaa irra tokkummaa Oromooti hululuu irra tokkummaa irratti ijaarame humna tokkoon ka'uu irratti hoggaan tokko ijaartu irra daggaaf jira Oromoodhaan. Waa'ee gada akka waa'ee gada isin salphaa beekan seemna isaatiin deeffattee bulti. Wal bulchuma jechuu miti seeraan. Seeraan poolistiishii kee barreeffattee deebita. Oromoon duulata sana. Ambarraa dhiibuu miti. Ambi bayoo seera kee jaalateen fudhata. Kanaaf waan hin taane irratti haasa'u. Walgeettii godhu beektaa yeroo hundaa hedduu gadaa seenaa isaa useless dhumiitii sabni isaa adda gangalxoo mana irraa qiila akka diigam ijaa argaanu ta'anii akka godhaatu bilisiginnaan Oromoo godhaatu argaa jiran lafa irraa nama diiddeegii qaama mul'isaa turte san viidoon hadaamaa bakka hundaa baanu ijaan arguu garuu kanarraan dubbatan ifaaf ifa gabbayee dubbatee dhaabatee saba isaa dhaqqabdu jira warri ala jirullee diyaasporaa jirus. Kanaan jechuun kan xumuru tokkummaa alatti Oromiyaa dura Oromoo tuffatee dura dursa godhatee kaayoo ofii qabatee tokkummaa yoo dhaabate yaada jiru kan irra aanuu danda'a Oromoon kan jedhu qaba gama kiyyaan galatu. Ayyee obbo Leenjisoo marii kennaa kanumaan goolabnaa jechuma keessan tokkummaan dhaabatuun barbaachisaadha waan kana ofirraa dhaabuun ka jedhu san kanumaan goolabnaa. Daawwattoota kennaa mariin obbo Leenjisoo Horoo waliin qabaanne kana fakkaataa haga marii biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadha. An kasi waliin ture Bayaan Sheekoti.